Ayyee isinan eebbisan of oolcha. Ammallee na of oolcha. Of ooltii sadii na of oolcha. Ayyee waaqa uumaa gurraacha garaan garbaa tokkicha maqaan dhibbaalee immoo garaa taliilaa waaqa dhugaaf jaalalaa kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. An nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Ayyee nuti dargaggoonni walitti gurmoofnee waan keenya waan tokko walitti qabannee bakka tokko geenyee yaadna. Yaada keenya rabbitti nu haa guutu. Bakka yaadne rabbi nu haa geessisu. Biyya keenya rabbi harkatti nu haa galchu. Abbaa biyyaa nu haa taasisu. Diinagdeedhaan nu haa milkeessu. Milkii gaarii nuuf haa kennu. Ayyeen kanumaan jedha rabbitti haa guutu. Yaa Waaqayyo nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Hamaa nurraa qabi. Tolaa nutti qabi. Mee waldaa kanas tokko jennee gallee rabbi fiixaan nu haa baasu. Guddina nu haa milkeessu. Dargaggeessi keenya olaa deemu, olaa nu guddisu, abbaa dinagdee nu haa godhu, dinagdeedhaan biyya keenya irratti abbaa nu haa godhu, horaa bulaa galatooma. Inni guddaan har'a wal arguu keenya akkuma argaa jirtan dhaabbanni Jirraa Giroorsi waggaa lammaffaa isaa guyyaa har'aati. Isumaa wal qabsiisee gara seensaa irratti kabajamoo walitti qabaa boordii fi itti aanaa pirezidaantii waldaa Jirraa Giroorsi obbo Caalaa Alamuu, kabajamoo hojii gaggeessaa waliigalaa dhaabbata Jirraa Giroorsi obbo Dachaasaa Dagaagaa fi kabajamtoota miseensota boordii Jirraa Giroorsi waggoota lama oliif dhaabbata kanaaf bilisaan dhama'aa turan, kabajamtoota miseensota akka sarveriittis ta'e akka miseensa dhuunfaatitti waggaa lamaaf dhaabbata kana kallattii adda addaatiin utubaa turtan, baga nagaan dhuftan, baga kabaja waggaa dhalachuu waggaa lammaffaa dhaabbata Jirraa Giroorsi nagaan geessan jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaabbanni Jirraa Giroorsi akkuma hedduun keessan beektan qorannoo waggaa tokko haga waggaa lamaa gaggeeffameen qorannoo isaa ji'oota yookiin waggoota muraasa dura namoota hedduudhaaf ifoomsuudhaan yookiin qorannoo isaa dhiyeessuudhaan eebila 22/2014 ifatti iddoo itti miidiyaaleen biyyattii gurguddaan qaamoliin mootummaa qondaalonni diinagdee adda addaa argamanitti bifa sagantaa bal'aa ta'een sagantaa sadarkaa isaa eeggateen iddoo qaamoliin hedduun argamanitti iddoo miseensonni kumaataman argamanitti sagantaan hundeeffama isaa gaggeeffamuun isaanii yaadatama. Buruma kanaan dhaabbanni kun waggoota lamaan dabran keessatti akkuma milkaa'umsa hedduu gonfachaa ture. Dhaabbanni kun bu'aa ba'iileewwanii fi qormaatilee hedduu karaa keessos ta'e karaa alaa keessummeessaa turee jira. Sana malees dhaabbanni kun yeroo hundaa'etti dhaabbata dargaggootaati. Dhaabbata dargaggootaaf dargaggeessa qofaan hundaa'e, dhaabbata faayinaansii guddaa hin qabnee fi dhaabbata zeeroo irraa ka'ee yaada fi yaadama qofaan hundaa'edha. Namoonni walitti dhufuudhaan dhaabbata kana yeroo sana hundeessines ta'e miseensonni ergasii itti hirmaatan hundumtuu warra yaadaaf kaka'umsa fi fedhii humna qaban malee warra maallaqa guddaa qaban hin turre. Garuu mixiin wal gargaarteet laga ceetii quncee wal gargaarteet arba hiitii akkuma jedhame humni dargaggeessa kanaa walitti dhufuudhaan yaada wal amansiisuudhaan hiriyoota keenya hedduu gara dhaabbata kanaatti amansiisuudhaan dhaabbanni kun guyyaa hundeeffamerraa kaasee bifa buusitiin waggoota lamaaf bifa buusitiin kan inni kaapitaala isaa gabbifachaa dhufee fi kaapitaala godhachaa ture. Dhaabbanni kun gaafa tokko jennee hundeessinu faayinaansii tokko kan hin qabnee fi oofisii har'a keessatti argamnu kan waggaa tokkoof abbaan qabeenyaa dhuunfaan akka nuti hundoofnuuf obbo Margaa Guddataa bifa deeggarsaatiin nuuf kennanii akkasittiin walitti qabamnee eeyyama seeraa baafannee har'a sadarkaa kanarra geenyee jirra. Bu'aa ba'iileewwan dhaabbanni kun waggoota lamaan kana keessatti dabarsaa ture karaaleewwan namoota alaatiin dhakaaleewwan hedduun itti darbatamaa turuu, chaalenjiiwwan hedduu argaa turuu eenyumtuu ni beeka. Sadarkaa itti biirooleewwan hedduutti arrafamuu, sadarkaa itti hidhaaleewwan adda addaa boordii fi namoota adda addaa eeggachuu, sadarkaa itti namoonni dhuunfaa dhaabbata kana kuffisuudhaaf tattaaffii hedduu godhanii piroojeektii hedduu qopheessan bira dabree dhaabbanni kun har'a ga'ee jira. Waggoota lamaan dhaabbanni kun dabarse kana keessatti dhaabbanni kun kaayyoon jalqaba dhaabbachuu isaa akkuma gaafa hundeeffama isaa piroojeektii fi proposaalli fi dambiin dhaabbata kanaa pirezenteeshiniin iddoo miidiyaalee fi qaamoliin adda addaa argamanitti dhiyaatee ture kaayyoo gurguddaa dhimmoota dargaggootatiin wal qabatan kan inni qabatee hundaa'ee ture. Innis
kaayyoleewwan inni qabatee hundaa'e keessaa dargaggoota Oromoo diinagdeedhaan humneessuu, giddugaloota gabaa gurguddaa dhaabuudhaan gabaaleewwan biyya kanaa tasgabbeessuu fi dhimmoota diinagdee oomishaaf oomishtummaa keessatti hirmaachuudha ture kaayyoon isaa. Dhaabbanni kun akkuma kaayyoo isaa qabatee ture osoo ooleen buliin bifa barreeffamaatiin pirojektoota qopheessaa ture san gara lafaatti irratti jijjiiruu irratti hedduu hojjetee ture jechuudha. Hojiileewwan hojjete keessaa dargaggeessuma mataa isaa ijaaruun chaalenjii guddaadha ture. Dhaabbanni kun bara 2014 keessa gara dargaggeessa 3,800 oliitiin kan inni hundaa'ee ture. Dargaggoonni hundaa'an kunis dargaggoota kutaa tokkoo yookiin ganda tokkoo osoo hin taane boordii dhaabbata kanaa irraa yoon isiniif ka'u. Boordiin dhaabbata Jirraa Giroorsi Sheikh Hamzaa Muhammad Yaasin kan jedhamu miseensa boordii kan ta'an nama dhalataa Oromoo Walloo. Akkasuma barreessaan dhaabbata Jirraa Giroorsi olaanaan asitti kan argamu obbo Katamaan nama Oromiyaa Lixaa yookiin Wallaggaa. Akkasuma Oromiyaalee kutaa adda addaa keessaa boordii kana tokkoon tokkoon isaa kan walitti finne. Kunis maaliifin tokkummaa Oromoo cimsuu fi walta'iinsa sabboonummaa dhugaa sana dhugoomsuudhaaf dhaabbanni kun kaayyoo akkasii qabatee hundaa'e ture. Kutaaleewwan Oromiyaa keessaa haga Baaleetitti, haga Arsiititti, kutaaleewwan Oromiyaa haga Jimmaatitti, haga Iluu Abbaa Booritti, Bunnoo Beddellee dabalatee boordiin keenya irraa kaanee godinaalee hunda gooneeti kan nuti boordii dhaabbata kana hundeessine. Achirraa ka'uudhaan miseensota dhaabbata kanaa gaafa ijaarru dhaabbata kana keessatti miseensota gosa adda addaa gaafa hammannu miseensonni keenya dargaggeessa qofa yoo ta'u dargaggeessa qofa yoo ta'u miseensota kutaalee Oromiyaa hunda hammateedha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan Amboo irratti akkaataan miseensa itti ijaaraa turre itti gaafatamaan damee Amboo Fayyisaa gidduu keenyatti kan argaman. Innis miseensa achirratti ijaaruun akkamitti chaalenjii akkamii keessa akka ture waggoota lamaan kana ni beeka. As hin geenye malee warri Baales akkasii ijoolleen Shawaa Bahaatii fi Arsii Shaashamanii irratti illee ijaaraa turan ni jiran jechuudha. Kan hunda gochuun akkaataa ittiin niitoorkii diinagdee Oromoo guddisuu dandeenyu fi niitoorkii ittiin walitti hidhuu dandeenyu giddu galeeffachuudhaan dhugaa Oromoo fi Oromummaa sabboonummaa dhugaa jettu sana as keessatti karaa diinagdee kanaan mirkaneessuudhaaf sosochii guddaa goonee jechuudha. Sana keessais wantoonni akka milkoomsaatti kaasne sadarkaa Ambootitti dargaggeessa hedduu horachuu dandeenyee jirra. Sadarkaa Baaleetitti horachuu dandeenyee jirra. Sana malee sadarkaa Jimmaatii fi godinaalee adda addaatitti miseensota hedduu horachuu dandeenyee jirra. Miseensota horachuu qofa iyyuu miti. Miseensi kun gaafa hundaa'u gaafa tokko jennee gara dhaabbata kanaa seera qabeessummaadhaan hojiitti baasuudhaaf deemnu faayinaansiin akka nu barbaachisu waan barreef dhaabbanni kun yoo xiqqaate waggaa keessatti yeroo 2 waltajjii gaggeessate kan inni ture. Waltajjiilee waan gaggeessaa ture kanaan guyyaa jalqabaatirraa kaasee buusiidhaan kaapitaalli dhaabbata kanaa akka guddatu murtee mana guutuutiin waltajjii waliigalaa irratti murtaa'e dhaabbanni kun akka dhaabbatuuf ji'aan tokkoon miseensaa qarshii 50 buusii akka buusuu qabnu murteeffannee buusii ji'oota 6 qarshii 50 buusaa turuun keenya eenyumtuu kan yaadatu. Sana malees kaapitaala keenya guddisuu qabna jechuun buusiin keenya ji'a gara qarshii 100tti ol guddate kaffaltii adda addaatiin dhaabbanni keenya guddachuu qaba, kaapitaalii dhaabbata keenyaa guddachuu qaba kan jedhuun kaffaltiileewwan sadarkaa mana kumaatiin kanfalamanii fi miseensi buusaa turellee ni jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee dhaabbanni kaleessa sumniif shilingiidhaan yookiis saantimaan eegale bara hoggaa isaa lammaffaatti har'a sadarkaa miiliyoona hedduutiin kan inni sochii gochaa jiru. Dhaabbanni kun akkuma karoora isaa qabatee ka'e tokkoffaa riifoormii magaalotaa yeroo san godina addaa kan ture magaala Shaggar kan ta'e akkaataa diinagdee Oromoo riifoormii magaalaa Finfinneetii fi magaala Shaggar keessatti gaggeessuu danda'amu irratti akkaataa dargaggeessi keenya hojii osoo hin tuffatiin hojjechuu danda'amu irratti hojiileewwan xixiqqoo pirojektoota inni yeroo sana qabatee haga sadarkaa gurguddaa investimantiititti yeroo san sochii gochaa ture har'a lafarratti mul'ate hedduutu jira jechuudha gara dhumaatti irratti kan hin kaasu. Kanaaf humni dargaggeessaa waggoota lamaan kana dura walitti dhufe har'a yoo xiqqaate dhiibbaa gabaa keessatti qindoomina garaagaraa keessatti dhiibbaa hedduu uumaa akkuma dhiibbaa hedduu uumnu fi hawaasa keenyaaf waliin keenyaaf bu'aa buusnu namoota hedduudhaaf dhukkuba taanii akka jirru akka isin quba qabaatan hin barbaadaa jechuudha. Oromoon 2 yookiin Oromoo 3 gaafa walga'e diinagdee dhayyuu miti akka dhuunfatittuu gaafa walga'e namoonni hedduun akka mataa dhukkubsatan alagaadhaa ol keenya akka jiru eenyumtuu ni beektu. Dhaabbanni kun wantoota akkasii sana hedduu bira dabree dhufee jiras.
keessattuu namoota mootummaa dawoo godhachuudhaaf miti mootummaa qaamolee siyaasaa adda addaa dawoo godhachuudhaan dhaabbata kanarratti dhakaa darbachaa turanii fi gara ganda tokkootitti yookiin gara seektara paartii tokkoo yookiin gara caasaa siyaasa ta'eetti harkisuudhaaf yaalii godhan hedduun illee ni jiru. Dhaabbanni kun wantoota sana hunda bira darbee karoora fi kaayyoleewwan qabatee dhufe sana gara lafarratti mul'isuu erga jalqabe waggaa tokko darbee jira. Dhaabbanni kun 2015 waggaa tokkoffaa isaatitti pirojektoota qabatee ture keessaa magaala Shaggar, kutaa magaala Galaanguddaaf kutaa magaala Furii irratti raabsa midhaanii jalqabee ture. Waggaa isaa tokkoffaa kanatti sochiileewwan diinagdee muraasa godhus waggaa isaa lammaffaa 2016 kanatti immoo umrii isaa kanatti pirojektii 7 ol hojiitti hiikee gara ce'umsa investimentii irra kan jirudha jechuudha. Hojiileewwan haga ammaa dhaabbanni kun waggaa erga hojii jalqabe waggaa tokko erga hundaa'e waggaa lama waggaa tokko kana keessatti pirojektoonni inni haga ammaa hojjete tokko kutaaleewwan magaalaa kana lamaan irratti dhiyeessa midhaanii gahaa dhiyeessuudhaaf haga ta'e tattaaffii gochaa ture. Iddoo itti dhiyeessa midhaanii dhiyeessu kanaaf illee qormaatilee hedduun turanis dhaabbanni kun halkaniif guyyaa boordii fi itti dhiyeenya warri dhaabbata kanaaf quuqama qaban tattaaffii isaan godhaniin iddoo warraabsa adda addaa bilisaan argachuu irratti tattaaffiin inni godhamaa turee fi milkaa'umsi achirra ture waan gaariidha kan inni ture jechuudha. Sanumaan wal qabatee hojiileewwan gama raabsa midhaaniitiin hojjetan haga har'aatti cimee kan itti fufaa jiruu fi ergasii as immoo dhaabbanni kun hojiileewwan oomishaaf oomishtummaa midhaan qofa irratti osoo hin taane kanneen akka kuduraa fi muduraa piroodakshinii yookiin oomishaaleewwan qaamoleen biraa oomishanillee dhiyeessuu irratti wantoonni inni tattaaffii gochaa ture fi wantoonni inni jalqabaa ture keessa kuduraa fi muduraa illee jalqabaa akka ture karaa toora miidiyaa dhaabbatichaatiin miseensonni argaa turtanii. Kuduraa fi muduraa bukkeetti immoo dhiyeenya ji'oota 6-7 as raabsaaleewwan gurguddaa kan akka raabsa buna jilmaa, buna dheedhii jechuudha. Kan akka raabsa zayitaa, kan akka raabsa sukkaaraa, kan akka raabsa daakuu sadarkaa ifa ta'etti dhaabbanni kun sochii guddaa gochaa kan turee fi raabsaa kan jirudha jechuudha. Haga har'aatitti sochiileewwan kana godhee jira. Waggoota lamaan hundaa'e kana asitti dhaabbanni kun erga hojiitti bobba'ee waggaa tokko keessatti pirojektoota kana kan eegale yoo ta'u, kana gidduutti maallaqa qabu xiqqaa sanarraa fandi gochuudhaan akkaataa itti riiformii magaalaa kanaa gaggeessuun danda'amu irratti karaan inni itti dargaggeessa gurmeessuudhaan kophee qulqulleessuu irratti illee sochii gochaa ture karaa toora miidiyaa argaa turtan. Sanuma ifoomsuudhaaf jecha ijoolleen achi keessatti bobbaatanii dhimma kanarratti hojjetan namoonni 2-3 illee as keessanii jiru. Hojii kophee qulqulleessuu irratti dargaggeessa tokko kophee qulqulleessuudhaaf bobbaasuu irratti dhaabbanni kun yoo xiqqaate qarshii 37,000 ol fandi godheeti dargaggeessa tokko hojiitti bobbaasuudhaaf kan inni fandi godhe. Baajanni kun hundumtuu baajata deeggarsaa yookiin fandii alaatiin argame osoo hin taane baajata buusii miseensatiin argamedha. Namoota muraasa irraan kanaaf keessattuu boordii halkaniif guyyaa dhamaatii isaan gochaa turan karaa bilisaatiin kaffaltii tokko malee. Mindeeffamaa hojii eeriyaa oolmaa hojjetu irraan kanaaf namoonni hedduun bilisaan dhaabbata kana jijjiirate kan isaan turan. Waliin guddannaadhaaf wal guddisnaadhaaf sochiin kana godhan. Asumaan boordii halkaniif guyyaa kaffaltii tokko malee dhamaa turan namoota hedduudhaaf maqaa isaaniis kaasuu baadhu akka waliigalaatti galata galchuu barbaada. Boordii qofayyuu miti miseensa keessaa namoonni hedduun dhaabbata kana durgoo tokko malee halkaniif guyyaa dhama'uudhaan dhaabbata kana ceesisuudhaan waan hedduu gochaa turan. Dhaabbanni kun haga har'aatitti hojiileewwan ammaa kana hojjechuu bukkeetti karaaleewwan misooma adda addaa illee deeggaraa ture. Karaaleewwan misooma karaa mootummaas ta'e miti mootummaa kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan karaa seerawaa ta'e sappoortingii hedduu gochaati kan inni ture. Deeggarsa hedduu gochaati kan inni ture. Deeggarsoota godhe kanaafis illee saartifikeettii muraasa kan qabudha jechuudha dhaabbanni kun. Dhaabbata of qofaaf dhaabbatu osoo hin taane tajaajila hawaasaatiif dhaabbatu. Gara fuulduraatti dhaabbanni kun sadarkaa magaalaa qofaatti osoo hin taane sadarkaa godinaalee Oromiyaatti akkaataa itti raabsa kanneen akka zayita sukkaaraa tajaajila hawaasni keessattuu qonnaan bulaan barbaadu dhiyeessuu danda'amu irratti sanarratti illee tattaafannee ni hojjenna jennee abdiidha kan nuti qabnu. Kana malees diizaayinaa fi fiizibiliti isteedii pilaanii giddugala gabaasa shananuu barbaachisu ogeessan hojjechiiseeti kan jiru. Kaampaanii beekamaa JJ Construction jedhamuun waan barbaachisu hunda hojjechiisee qaama dhimmi ilaallatuuf galchee eeggachaati kan inni jiru jechuudha dhaabbanni kun. Sosochiileewwan gama investimantiitiin dhaabbanni kun gochaa jiru haga ammaatitti adeemsaaleewwan deemanii fi daandiirra jiran
Kana yoo ta'u gara fuulduraatitti immoo investimantiiwwan kana gara hojiititti jijjiiruudhaaf yookiin gara qabatamaatti lafarratti jijjiiruudhaaf kaampaanii kana maallaqni guddaan akka isa barbaachise guruupii irratti illee kaasaa turre. Sanarra dhaabbachuudhaan illee dirqamaan miseensotatti maallaqa guddaa akka gabbuusne sadarkaa miseensa keenyatti maallaqni nuti gabbuusne sun guddaadha waan ta'eef. Dirqamni investimentii kanatti fufsiisuu waan qabnuuf fi dhaabbata kana ceesisuu waan qabnuuf maallaqni kun akka gabbuu goone jechuudha. Pirojektoonni bara kana keessa hin eegalla jennee nuti yaadne hundisaa yoo xiqqaate kaapitaala naannoo biiliyoona 2.3 ol kan inni nu gaafatedha. Giddugaloota gabaa kana qofa ijaaruun. Giddugalli gabaa kun immoo giddugalli gabaa tokkoon isaa istoora gurguddaa 5 fi gamoo fuulduratti G+2 kan qabatee fi iddoo dhaabessaa konkolaataa, reestoorantii fi dhimmoota adda addaa kan of keessaa qabu diizaayinii isaa gaafa gabbee kan akka ifatti kan argitan yoo ta'u dhimmoota kanarratti hedduu tattaaffii gochaa ture. Kana gochuudhaaf immoo kana lafarratti buusuudhaaf maallaqa guddaadha kan isa barbaachise jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan dhaabbanni kun hojii haga ammaa hojjetee fi bu'aa argate. Akkuma argaa turtan bu'aa hoggaa muraasa kana keessatti hojjete miseensa hundaafuu hiree jira. Dhaabbanni kun immoo bu'aa hiree miseensa kanaaf bu'aan haga ammaa argamee fi yookiin buusii isaan buusanii maallaqa dhaabbata kanarraa qaban miseensa kanaaf gahaadha jennee kan keenya osoo hin taane pirojektii kana itti ceesisuudhaaf yookiin tarkaanfachiisuudhaaf sheerii gurguruun dirqama waan ta'eef abbaan qabeenyaa dhufee miseensa kana miseensummaa keessaa yookiin dhaabbata kana keessa akka hin dhiibneef akkaataan nuti sheerii illee miseensa keenyaaf haala itti mijeessine akkuma guruupii irratti argitan sanaa jechuudha. Dhaabbanni kun karaa ittiin miseensi kun akka utubamanii dhaabbata kana keessa turuu danda'aniif maaliifiin hundee fi lafeen gurguruu dhaabbata kana miseensa kana waan ta'eef. Gaafa dhaabbanni kun 0 irra ture birii 50 irraa kaasee buusee dhaabbata kana asirraan kan ga'e miseensa kana waan ta'eef. Dhaabbanni kun immoo erga jabaatee sadarkaa kana ga'e abbaan qabeenyaa dhufee kan keessaa dhiibu karaa sheeriitiin osoo hin taane sheeriin kun illee akkaataa itti miseensota keenya hammachuu danda'u irratti haala mijeessinee sheerii qoonnee karaa ifa ta'e miseensa keenya hunda beeksisnee jirra. Garuu kana booda sheerii gurguruudhaaf dhaabbanni baankota 9 irratti aksiyoona isaa onlaayinii godhee miidiyaaleedhaaf ibsa kennuudhaaf kan inni jiru jechuudha. Kana gochuun kan keenya dhaabbanni kun dhaabbataalee sadarkaa gadiitti osoo hin taane sadarkaa biyyattiitti dorgomaa akka ta'uu fi kana ol pirojektoota gurguddaa hojjechuun akka danda'u. Kaampaanota gurguddaa waliin agriimentii gochuudhaan sadarkaa alaatitti sosochiileewwan gochuudhaaf deemaa jiru jira. Fakkeenyaaf amma zayitii fi sukkaara gara alaatirraa biyya keessa galchuudhaaf. Kanaan dura namoota biyya alaatirraa galchan irraa dhaabbanni kun fuudhee raabsaa ture. Kana booda garuu akkaataa inni ittiin of danda'ee alarraa zayitii fi sukkaara galchuu danda'u irratti kan nuti hojjechaa jirru. Sadarkaa kaampaanota alaatitti illee agriimentii guutee akkaataa inni ittiin hojjechuudhaaf deemaa jiru qophii gochaa jirutu jira jechuudha. Kana hunda gochuudhaaf kaampaaniin keenya akka dorgomaa ta'uuf kaapitaalii guddaan akka isa barbaachisu jalqaba irratti tuquuf yaaleetiin jira. Haga ammatitti kaampaaniin keenya waggoota isaa lamaan kana keessatti tattaaffii fi bu'aa bahii ce'een inni godhe miseensa isaatiif maallaqa kaashii yookiin bu'aa harkattis kennuu baatu bu'aa hiree jira jechuudha. Kaampaaniin hojii jalqabee waggaa tokko hundaa'ee waggaa 2 keessatti hojii jalqabee waggaa tokko keessatti bu'aa miseensa isaatiif hiruu jechuun tattaaffii fi gahee boordiin taphatanii jechuudha. Kanaaf kanaa ol immoo ceenee deemuudhaaf kanaa ol jabaannee tarkaanfachuudhaaf kaapitaalli guddaan nu barbaachisa. Kanaaf dirqamnee sheerii gurguruu murteessinee sheeriin kun immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin akka gurguramuuf namoota bira ga'uu qabu hunda bira ga'uu akka danda'uuf gahee leencaa kan taphatu ammallee miseensa keenyaa jechuudha. Miseensi keenya taa'ee bu'aa waggaa qofa kan eeggatu osoo hin taane as keessatti qooda mataa isaa fudhachuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf miseensonni yeroo adda addaatti dhaabbanni kun yeroo qacarrii gaggeessaa turetti miseensota hedduudhaaf carraa jalqabaati kan inni kennaa ture jechuudha. Kan itti hirmaatanis ni jiru kan itti hirmaannes ni jira waan ta'eef. Yoo danda'ame kana boodallee wanti inni gochuu danda'u yoo jiraate miseensota isaatiif carraa hojii uumuu fi miseensota isaa akkaataa itti hammachuu danda'u. Dinagdee dhuunfaa isaallee akkaataa itti gabbifachuu danda'u. Dhaabbata kana walitti hidhamiinsa uume. Kana irratti illee gara fuulduraatitti hojjechuudhaaf keessattuu gama liqiif qusannaatiin akkamitti hundeessuu dandeenya kan jedhu irratti illee tattaaffii gochaa turre jechuudha. Kunillee akka yaadatti qabanneeti kan nuti jiru. Kana gochuun maaliif miseensummaan keenya kun dhuunfaa isaatiin of ijaaruu danda'u qaba. Qabeenya mataa isaa ijaarrachuu danda'u qaba kan jedhu sana yaadne gara fuulduraatitti akka karooratti qabannee sana gochaa jirra. Haga ammaatitti dhaabbanni kun waggaa lamaan kana keessatti hojiileewwanii fi sochiileewwan inni godhe kana fakkaata. Hojiileewwan inni sochiin inni gochaa ture kun immoo gochaas jiru gochuudhaafis jiru kun hundisaa waan har'a yaadee kee osoo hin taane pirojektii qorannoodhaan waggaa
4-3 ol gaggeesseen gara hojiitti, gara qabatamaatitti, gara ijaarumsaatti hiikee, ijaarumsarraa gara hojiitti galuutti hiikee har'a sadarkaa kanarra jira. Kana boodas immoo tattaaffiin goon hundum keenya kan ilaallatuu fi hunda keenya kan giddu galeeffatu ta'a. Ani asumarratti yoon goolabe gahaa natti fakkaata. Itti aanaan pirezidaantii obbo Caalaan waan itti dabalan yoo qabaatan. Waan ka'uu qabu kaasaniiru. Dhuguma jalqabarra hundi keessanuu baga hundeeffama waggaa lammaffaa dhaabbata keessan dhaabbata Jirraa Agiroo Arsii geessan jechuun barbaada. Waan ka'uu qabu hundaa kaasaniiru. Amma waan isaan kaasan hunduu immoo waa waggaa lama kanaan kana keessa darbe hin ibsa jechuu miti. Haa ta'uti garuu haasaa irra deddeebinee wal dheebisuun wal dadhabsiisuun gatii hin qabu isuma jedhuuf irra darbe dura. Amma immoo akka yaadaatti waan isaan kaasan hunduu akkuma jirutti ta'e erga as geenye namni kamuu akka abbaa dhimmaatti erga as geenye akkamittiin gara fuulduraatti deemuu danda'uu qabnaa isa jedhu assaaminti akka qabattan hin barbaada yookiin hojii manaa akka godhan hundi keenya iyyuu. As geenye irraa 50maanis 5nis walitti finne as geenye irraa dhaabbanni kun dhaabbatee hundaa'e waggaa 2 guuteera. Waggaa 2 keessatti immoo amma humni isaa eeyyameef amma socho'uu qabu. Humna boordiis fayyadamee humna namoota miseensotaas fayyadamee amma deemuu danda'u deemeera. Kanaa ol akkamittiin deemuu dandeenya? Amma barbaachisu amma deemuu qabnu deemna irraa kan jedhu ofii keessanii hundumti keessanuu akka gamaggamtan hin barbaada. Sana bira darbee gara fuulduraatti immoo akkamittiin deemuu dandeenya? Numaa waan nuti jenne kun gaadha moo gahaa miti? Nu deemsisuu danda'a? Gabaa addunyaa faana nu tarkaanfachiisuu danda'a? Gabaa biyyaa faana nu tarkaanfachiisuu danda'a? Dhaabbata daldalaati erga taane dhaabbata daldalaa biyya kana keessa jiran dhaabbatoota sheerii gurguranis dhaabbata walitti fiduudhaan qabeenya isaanii walitti fiduudhaan yookiin nama dhuunfaatiin dorgomuu dandeenya isa jedhu yaada keessatti akka qabattan waan immoo gama dhaabbataan isinii kenname kanarratti yaada kennitanii gara fuulduraatti kallattii akkamii kaawwannee namoonni har'a asitti argamtan kun namoota dhaabbata kana keessatti gahee guddaa qabdanidha jedhamee waan yaadameef akka kanatti kan asitti argamtanii iddoo isinii kenname ilaaltanii isinis akka dhaabbata kanaatti isinii kenname kanatti immoo ani gahee koo maalan bahee kanan jedhus of ilaallee hundi keenya iyyuu kallattii gara fuulduraatti kanaa ol akkuma argitan magaalli Shaggarreef kan hundeeffamee jiru waan hedduu nu danqee jechaadha socho'uudhaaf hundeeffamni isaa fi hundeeffamni keenya walumarra dhufee bu'ee socho'uuf illee waan baay'ee nu danqee jechaadha akka dura kaanetti amma hanga tokko gara kallattii qabachuutti waan deebi'eef innis isaanis gara hojiitti galuutti waan deebi'aa jiraniif sanaanis wal qabatee waan deemamu yoo jiraate akka hundi keessanuu dhimma kooti mana kooti jettanii dhaabbanni kun gara fuulduraatti akkamittiin tarkaanfachuu akka danda'u irratti hojjettaniin isiniin jira. Irra deebi'ee baga geessan baga walumaan geenye isiniin jechuun barbaada galatooma. Guyyaa hundeeffama dhaabbata Jirraa Agiroo Arsii eebla 22 isin ga'een jedha. Kanarratti pirezidaantiin dhaabbatichaa Obbo Rabbirraa Leenjisaa waan baay'ee dubbatanii jiru. Garuu ani waanuma tokko dhaabbanni kun karaa fuuldura maal keessa akka darbee fi eessa akka ka'e Obbo Rabbirraa Leenjisaa dubbatanii jiru. Garuu karaa fuulduraatti akkamitti deemuu qabna? Haala kamiin karaa fuulduraatti sochoonaa waan jedhu irratti waan tokko lamaasaa yoo walitti dubbanne gaarii natti fakkaata. Sana irratti wanti karaa fuulduraatti dhaabbata kana sochoosuu danda'a jennee akka nama dhuunfattis ta'ee akka boordisitti nuti yaannee qabannee kaane sheerii gurguruudha. Sheerii gurguruun biyya keenya keessatti agana mara baramaa moti. Stock market jedhama akka addunyaatti beekamaadha. Biyya keenyallee kan reefu amma galaa jirudha jechaadha. Saniifuu nuttis hubannee miseensi keenyallee hubatee miseensota biraatis hubachiisee akka sheerii dhaabbata kanaa bichisiisuun isinitti dhaama. Yoo dhaabbanni tokko kan dhaabbata ta'ee survive godhee waa bakka tokko gahuu danda'u sadarkaa addunyaatti dorgomuu kan danda'u yoo maallaqa qabaate qofa. Maallaqa hin qabu taanaan dhaabbanni dhaabbata jedhamuun hin danda'amu jechuudha. Saniifuu hangama kiyyaan kanumas siniin jedha ulfaadhaa horaa bulaan. Namoonni miseensa bakka buutanii dhuftan jiraachuu maltu sarvaroonni as keessa. Dhaabbanni kun dhaabbata nama dhuunfaa osoo hin taane dhaabbata hunda keenyati.
rakkoo fi dhiphina bal'ina dhaabbanni kana keessa jiru hunda qixaan namni kamuu kan qoddatu waan ta'eef iftoomina waan kamiyyuu akka kaastan isinirraa abdii qaba. Galatoo badhaa yaa carraa kana argadhee har'aas gahuu keenyaaf waggaa lamaasaa kana yaa galanni rabbiin badini yaa waldaan kamiyyuu nama tokkoon ijaaramuu danda'a. Dhumni isaa kan beekamu yaa waldaa waan ta'eef waldaan baay'ina namaati kan murteessu. Yaa sheerinis yaa baay'ina namaatu hundeessa. Waggaa lama keessatti yaa waan baay'ee nu kaastanii waggaa lama jechuun umurii xiqqoodha. Daa'imni tokkollee alattee daa'ima ta'uuf sa'a 24 guutuu qabdi nama jettee yaamumaaf. Kanaafuu yaa haalli itti deemaa jirtan yaada asirraa nuu ka'e baay'ee gaariidha. Hundaa oli garuu hojii keessa irratti cimtanii hojjechuudhaan bu'aa miseensi kun yookaan immoo waldaan kun barbaadu galmaan ga'uuf ba'aa guddaa asirra jira. Ba'aa kana immoo yaa dadhabne odin jedhiin obanne odin jedhiin hojjettanii milkooftanii namoota kanas yaa namni hunduu waldaa kana keessa jiru akkuma isin kaastan nama fe'ee barbaada. Namni fe'ee barbaadu immoo yaada adda addaa kaafachuu danda'a, komii adda addaa kaafachuu danda'a. Maaliif komii kaasne jechuus hin dandeenyu, yaadas maa kaasee jechuu hin dandeenyu. Yaa namni rakkataa waan ta'eef yaa kanaafuu maalinni namni kamuu diinagdeen guddatee jiraachuu barbaada waan ta'eef haalli walitti dhufeenyi keenyas diinagdee guddisuuf walitti dhufne waan ta'eef akkuma jedhamu yaa harki lamaan waliqa malee harki tokko kophaa homaa gochuu hin danda'u. Harki lama walitti hoggaa dhufe waliquu danda'a waan ta'eef nus tokkorraa kaatanii shan taatanii shantama taatan akkuma jedhamu kana boorus cimtanii wal dadhabne jedhiin akka hojjettanii aksiyoonni kunis yookaan immoo sheeriin kunis gurgurtaa isaa akkuma jettan itti fuftanii damee fakkeenyaaf akka carraa yaa dameen karaa aanaa qarsaa kanas hin jijjiru waan ta'eef namootumallee hubannoo kana gadi buutanii hubachiistanii namni damee kana babal'isaa deemtan waa'ee gaarii natti fakkaata. Maaliif miseensa as keessa jiran jiraachuu danda'u. Garuu dameen keessa fageenya irra bichaa ta'e fageenyi immoo nama rakkisa waan ta'eef damuma naannoo shaggar kana jiranis itti cimtanii odoo hojjettan namni fe'ee guutuudhaan hojjechuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf akka yatti miseensa waldaa kanaati natti tolee jira kaayyoon miseensa waldaa kanatti gales tokko beekamaadha. Diinagdeen guddachuu lafa naannoo kanatti argachuudha jenneetti kan galle waan ta'eef natti tolee jira malee har'a komii kaasuu hin danda'u. Maaliif ganaa waggaa lama waan ta'eef waggaa 10 guuttan garuu komii nan kaasa. Maalirra jirtu maal hojjettanii maaliif sheeriin kun nan qaqqabne jechuu danda'a. Garuu waggaa lama keessatti komii sitti kaasuun natti ulfaata waan ta'eef carraa kana arga'ee yaada koo dabarfachuuf galatoomaa isiniin jedha. Cimaa hojjedhaa rabbi isin wajjin haa ta'u. Duraan dursee carraa kana naa kennu keessaniif galatoomaa hin jedha. Akkasumas immoo itti dabalee baga guyyaa hundeeffama waldaa keenya waldaa jirraa baga hundeeffama waggaa lammaffaa keessaniin jedha. Itti dabaluudhaan ani waa lama bichaa kaasuun barbaada. Wanti lamaan kun maalidha? Tokko akka yaadatitti tokko immoo akka gaaffiitti ta'a. Akka yaadatitti wannan kaasuu barbaadu waldaan jirraa kun dhuguma dubbachuudhaaf tattaanfii koree hojii raawwachiistuu yookaan warra boordiitiin hojii hammana hin jedhamne hojjetaa jira jechuudha. Yeroo gabaabaa kana keessatti hojii qabatamaan argamuu danda'u. Yeroo qaban irraa kaffaltii tokko malee dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa kana deemuun namoonni ciccimoonii fi namoonni kaayyoo guddaa qaban keessa jiraachuu isaa nama hubachiisa jechuudha. Kuni akka jajjabina guddaatitti fudhadhaa jechuudha. Waldaa hundeeffaman ni beeknaa gurra qabna. Waldaan yeroo gabaabaa kana keessatti bifa miidiyaatiinis ta'ee bifa dinagdeetiin hammana hojjechuu danda'e hin jiru jechuudha. Sadarkaa sheeriititti abbootiin qabeenyaa kaampaaniiwwan gurguddoo ijaarrachuu kan danda'an waggaa 5 hanga waggaa 10 itti fudhateetti kan bu'aa tokko irraa argamuu danda'anii jechuudha. Garuu waldaan kun ammatti amma miseensota fayyaduu hojiitti galchuu
bu'aa qooddachuu irra ga'uunsaa baay'ee waan jajjabeeffamaadha jechuudha. Akka gaaffiitti wanti hin kaasuu barbaadu immoo nuti akka miseensa waldaa kanaatitti koreen hojii raawwachiistu yookaan boordiin kuni yeroo qabuu fi yeroo qaburraa aarsaa godhee waldaa kana ammana sochoosaa jira. Erga waan kana qabate immoo hanga waggaa 2 guuteera. Kanaaf miseensota kaffaltii tokko malee yookaan immoo gaggeessitoota kaffaltii tokko malee ammana nu hojjetanii ammana nu siqsuu danda'an kana osoo waa tokko akka miseensatti yookaan akka waldaa kanaatitti wanti tokko isaaniif godhamee maalirra jirtu akkamirra jirtu qaba yaa'iin keessan akkami kan jedhu akka gaaffiitti kaasuun barbaada. Galatoomaa isin jedha. Carraa kana argachuuf ammas irra deebi'ee galatoomaan isin jedha. Ani wanni jechuu barbaadu maanni yaada waan hin taane osoo hin taane yaaduma deeggarsaati. Mana isin kennuu barbaadu. Namni walitti dhufee tokko ta'ee 2 ta'ee 3 ta'ee wal ijaaree bakka guddaa ga'a. Kun immoo isiniif maanni jajjabina isiniif haa ta'uudha malee ammuma wagguma lamaan kana keessatti kaatanii yaadas walii kennuu waan hin taanes waliin quba wal qaqqabaachuu osoo hin taane qubni isin wal qabdanii quba hawwina fuulduraaf mul'ata taatanii akkuma asii hooggantoonni jedhan bakka guddaa geessanii too biyyattiifis ta'ee walii keessaniifis ta'ee qomoodhaafis ta'ee wal dhaabbattanii akkasii wal ijaartanii kanan isiniif hawwanii asuma irratti hin goolabaan yaada bal'aa isin qabu jabaadhaadhaa wal ijaaradhaa yaada bilchinaa walii kennaadhaa qeeqinsa jidduutti feetu asumatti qabdanii mul'ata hawwii fuulduraaf bal'istanii fageessitanii too wal xiinxaluu wal ilaaluu wal jajjabeessuudha kaayyoon kan isin qabdanii namni kanumaan duubatti nu deebisa jechuu barbaadetanii jabaadhaadhaa mul'anni keessa mul'ata fuulduratti mul'atee too biyyattiif ijaaru saba ijaaru qomoo ijaaru haa ta'u waaqayyo isin wajjin haa ta'u jabaadhaa. Waggaa 2ffaasaa bageessan bageenye jedha. Itti aansuudhaan sirriidha. Koree raawwachiisuu keenya yookaan boordiiwwan keenya nama ciccimoodha, nama qaxaleewwan, nama hojii hojjechuu danda'anidha. Sirriidha. Yaa ta'u malee korees ta'ee miseessas ta'ee akkuma quncee wal gargaartee harba hiitu jedhamu san nus yoo duuba dhaabbannee korees ta'ee miseessas ta'ee wanta isaan jedhan fudhannee hojiirra oolchine Oromiyaa irra darbee gaanfa Afrikaa irra akka addunyaatti iyyuu deemuu ni danda'ama. Yoo nu tokko ta'an jechuudha. Kanaafuu nu immoo hojii kanarratti hojjechuu qabna. Halkaniin guyyaa qorra osoo hin jedhin koreewwan raawwachiisuu keenya hojjechaa jiru. Sirriidha. Galata isaanii mala. Namoota kanaaf jechuudha ammallee galanni isaanii mala. Yaa ta'u malee nus immoo wantoota nurraa barbaachisu miseensummaa irraa qabee wantoota adda addaa hirmaannaallee adda addaa hojjechaa jirtu. Miseensas ta'e korees jechuudha. Isiniif illee galata guddaa isinii mala. Yaa ta'u malee dhaabbanni erga hundaa'e waggaa 2 qofaam. Sirriidha. Waggaa 2 keessatti jechuun baay'ee deemeera. Sirriitti kan deemaa jiru. Kanaafuu wantoota baay'eetti gana haaraa waan ta'eef kanaa olitti cimsuudhaaf nuti hojjechuu qaba kan jedhu akka yaadattan kennuu barbaade kanuma waan dhageettanis galatooma jechaaf.